ibsaa fi warra isaan waliin jira waliin kan marii gaggeessuudhaaf kan dhufne. Marii kanas amma gaggeessinee xumurree jirra yommuu jennu waan bu'uuraa irratti walii gallee jirra. Kun egaa kana hunda ogoonuu tokkoffaa nus qabsaa'ota Oromoo kana kabajneeti bakka isaan jiranitti ulfina isaaniif qabnuuf jenneeti biyyaa baanee isaan barbaachas dhufne. Lammaffaa isaanis kana hubatanii baranii kabaja guddaadhaan nu simatanii qalbii gaarii fi laphee qulqulluuf guutuudhaan waliin mari'anne waan ta'eef irra deebi'ee obbo Daawud Ibsaa fi garee isaanii guddaa galateeffachuun barbaada. Egaa wanti siyaasa Oromoo waan gabaabaatti haasa'amee kan dhumu miti, waan bal'aa waan hedduu of keessaa qaba. Haa ta'uuti garuu qabsoon saba kanatti nafne, haa ta'uuti immoo garuu sababa garagaraan qabsoon saba Oromoo gufatee qabsoon saba Oromoo gamaaf gamana ilaaleeti wareegamuun aarsaa ta'uun gatii kaffaluun hin hafne, garuu immoo gamaaf gamana faca'uu isaatiin immoo waa baay'eedhaaf nu saaxilee jira hanga har'aatti. Kana seenaa haa goonu. Siyaasni Oromoof Oromoo gidduutti miti, akkuma biyyaattu akka Itoophiyaattu nama balleessuun summii ta'ee nama nyaachuun dhaabbachuutu irra jiraata. Kun seenaa ta'ee hafuutu irra jiraata. Kun immoo kan inni seenaa ta'uu danda'u boora itoo hin ta'in har'a yeroo nuyi jirrutti yeroo nuyi hojjechuu dandeenyutti jennee ammamuu garaagarummaa haa qabaannu hamma saba Oromoodhaaf hojjennetti waan baay'ee waliin hojjechuu akka dandeenyu waan amannuuf dhimma kanarratti qalbiidhaan yeroo fudhannee waliin mari'annee waan gurguddaa irratti walii gallee jirra. Wantoota nu hafan immoo deemsa keessatti hojii waliin hojjennu keessatti ilaallee roga rogaan karaa qabsiisaa akka deemnu abdii waan qabnuuf sanarratti walii gallee jirra. Kanaaf waliigaltee keenya keessaa inni guddaan addi bilisummaa Oromoo biyya galee nagaan hojjechuu akka inni danda'u irratti walii gallee jirra. Kun dhaabbilee jaarmiyaalee siyaasaa biyya sana keessatti socho'uudhaaf fedhii qabanii fi biyya alaa turaniif affeerraan akkuma taasifame sanaan alatti miti. Haa ta'uuti nuuf immoo akka biyyaatti yaaduun akka biyyaatti hojjechuun akkuma jirutti ta'e irra deebinee deddeebinee waa'ee siyaasa Oromoo ilaaluun gadi qabnee dhaabbanne waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaatu hin ta'in waa'ee dhimma dhuunfaa keenyaan olitti waa'ee siyaasa Oromoo kaleessaa fi har'aa waa'ee kaleessaa fi har'aa ilaallumoo waa'ee egeree siyaasa Oromoo ilaaluun baay'ee murteessaadha har'a. Kanaaf walii galteedhaan karaa tarsiimaa ta'een qabsoo saba Oromoo cimsuu, qabsoo saba Oromoo aangessuu, sabni Oromoo biyya sana keessatti karaa isaa maluun karaa itti fufiinsa qabuun akka inni gumaachuu danda'uu fi fayyadamuu danda'u taasisuun dirqama lammummaa ilmaan Oromoo hundarra jiru jenneeti kayyaan. Wanti hunda keenya wal nuun falmisiisne qabsaa'onni Oromoo kamiyyuu Oromoodhaaf badaa yaadu, hamaa yaadu jennee yaadu hundi keenya iyyuu. Wanti xixiqqaan wal nu dhabsiisaa ture hoo jiraate karaa nu irra deemnu, karaa nu irra fiffilanne galma sana gahuudhaaf yoo ta'e duwwaadha. Waan ta'eef amma wanti baay'ee karaa baay'eedhaan waan kaleessaarra waa baay'ee barannee jirra. Waan kaleessaarra waa baay'ee hubannee jirra. Ilma namaa tahee takkaa dogoggoruun takkaa balleessuu waama jiru. Lama balleessuun garuu doofummaadha, wallaalummaadha. Nuti saba kanaaf qabsaa'uu nutti nafne garuu immoo dheebuu saba kanaa hin guunne hundi keenya iyyuu. Maaliif takkaa dogoggorre waan ta'eef ammaan booda karaa dogoggoraa kanarra deemuun nurra jiraata jennee iyyaan. Jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo dhugumaan saba Oromoodhaaf qabsoofna yoo taane warri nuyi walii gallee dhimma qabsoo saba Oromoo irratti walii gallee hanga hojjetanitti Oromoo tokkoomsuu hin dandeenye. Hanga Oromoon biyya sana keessatti hin tokkoominitti tokkoon tahinitti immoo
faayidaan saba Oromoo biyya sana keessatti eegamuu hin danda'amu hangamuu yoo hawwine kun nu galee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti qalbii gaariidhaan har'a walii gallee jirra hundi keenya immoo sanarratti gammannee jirra ammaan booda warra haqa qabu warra dhugaadhaaf hojjennu waan taaneef rabbis nu wajjin waan jiruuf ammaan booda ija hamtuudhaan wallaalla jennee yaan kanumaan haa dhaabbatu haa gahu jennee yaadaa jirra waan ta'eef barri kun gadaa Oromoon laphee tokkoon sammuu tokkoon qalbii tokkoon walii galee saba Oromoodhaaf itti hojjechuu danda'u jennee ilaalla. Dhuguma guyyaan kunis yeroon kunis yeroo seena qabeessa qabsoo saba Oromoo keessatti jennee ilaalla. Kanaaf qalbii gaariidhaan waan gaariidhaan waliin mari'anne waan ta'eef hojii keenya gara fuula duraafis bu'uura gaarii keenya irra jennee abdanna. Egaa akkuma isinii har'a waajjira kana keessa teessanii gamatti nu waraanaa turtan nus gama teenya si waraanaa turre dhiheenyatti immoo Finfinnee fi Oromiyaa irratti wal agarreeti wal waraanuu nafee waliin hojjenna jennee abdanna. Kanas akka inni nuu milkaa'u abdii guddaa qabna. Kana kennaa nama kamiin kan finnu miti qabsoo keenyaaf qabsoo keenyaan walii gallee waliin hojjechuun wal taanee waliin hojjechuun saba keenyaaf hojjechuun dirqama nurra jiru waan ta'eef kana immoo hin goona jennee abdanna. Hanga ammaatti waan godhaa dhufne kanarratti waan ta'aa ture irratti hundi keenya gammachuu guddaa